Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii yooyaati. Qophii yooyaa har'aatiin keessummaan nuti qabannee jirru kitaaba barreessaniiti jiru egeree dhalootaa kan jedhu. Kanaan alatti immoo muuxannoowwan gurguddaa gama kanaan qabantu jira. Har'a namni keessumaa gama diinagdee haala amma addunyaan irra jirtu kana kan sirriitti xiinxalanii haala waa hedduu nu kaasuu danda'anidha. Muuxannoo jireenya isaaniitirraas waan nu qoodan qabu. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Bagana gannaftanii simoo si jedhu reema eeyyama keetiin nan socho'a waan ta'eef. Simoo jette wayyaa. Keessummaa keenya taatee asitti nuuf dhiyaachuu keetii fi guddaa galatoomi siin jedha duraan dursee. Anillee waan naaf feertaniif hedduu galatoomachuun barbaada. Ijoollummaa keetti egaa rakkoon ati dura argaa turte ammarratti akka furmaata barbaadduuf si taasisee waan jedhu dhaga'e. Inumaayyuu maal jetta kitaaba ati barreessite keessatti deemsa miilaan ani deeme kan natti ulfaate osoo hin taane ba'aan ani yeroo san baachaa deemetu natti ulfaate jette. Barataani barruu fi waan ittiin barreessu waan ittiin qubeessu baattatee deema. Maaltu itti ulfaata? Biyya keenya keessatti baay'een keenya baadiyyaa keessatti dhalanne kiyyammoo baadiyyaa keessattuu xiqqoo fageenya kiiloomeetira dheeraa iddoo mana barumsaatirraas qabu irratti dhaladhe. Karaa dheeraa jiru jettu amma hammam deemteerta jechuu dandeenya? Sa'aatii 2 walakkaadhaa hanga sa'a 3tiin deemaan ture. Ganama yeroo baatu? Ganama sa'aatii 11 hin ba'a. Sa'aatii 2tti mana barumsaa seenaa. Galgala 11 walakkaadhaa achi baanee tooni galgala naannoo sa'aatii 3tti manatti galla. Karaa kan hunduma keessa deema. Karaan kun deemsa lafaa qofa miti. Akkuma si kaase yaada sammuutiinis wantoonni deemtu jira. Maalinni kaayyoon kee yeroo sanatti? Kaayyoon fagoo sun maalinni tokkoffaa abbaan kiyya qotee bulaadha. Haadha kiyyaaf abbaan kiyya yeroo qotanii sirni qonna isaanii addunyaa biraatirraa gaafa mana barumsaa dhaqxu kitaabuma irratti illee fakkiin adda addaa yoo argitu tiraakteera argita, kombaayinera argita. Abbaan kiyyaa fi maatiin kiyya garuu kan isaan ittiin qotan ni beekama wantoota meeshaalee duubatti hafaa sana. Achirra taa'ee gaafinan yeroo hunduma gaafadhu carraan dhaloota kootii carraan kiyya mataa kootiin maal ta'uu danda'a kan jedhu gaafii ture. Gaafis sun immoo kaayyoo dhale. Kaayyoon sun inni yoo xiqqaate dhaloonni ana booda dhufu ijoolleen anarraa dhalatan wanta boru ta'uuf jiru sana hubachuu qabu. Kan kee maa ulfaate ammoo maal ture wannichi? Rakkinumatu natti ulfaate. Jalqabuma lafa jirtu sanirraa sa'a 3 deemuun waan salphaa miti. Kanaaf isa san akkamitti akkan gabaabsuu qabu jalqaba yaaduun irra ture. Inni suni darbeetuni obbolaa kiyya duuba dhufan ijoollee kiyya duuba dhufan illee inni kun carraa isaan eeggatu moo kan biraa barbaada kan jedhu yaaddoo kiyya ture. Isarra dhaabbadheen tattaaffii taasisuudhaan mana barumsaa ittis barnoota irrattis carraaqqii godhaa. Yeroo hundumaa cimeetonni achi keessa ba'uun barbaada. Isa booda akkasuma naa milkaa'ee akkuma yuunivarsiitii xumureen otoo nan oddoo keessa jiruun dhaabbata baankii seenee gaafa nan qacaramee achi seenu akkuma si kaase kaayyoo sun ammas na biraa namne. Garuu karaa kaayyoo sanitti na ceesisan kanan jedhee yaadu tokko karaan ittiin irra ol ba'uu danda'u qacaramummaa ture. Qacaramummaa baankiin immoo yeroo sanitti waa guddaadha. Haga ammaatittis profeshiniin yookiinis immoo ogummaa baankitiin hojjechuun akka biyya keenyatti profeshinii jiran keessa yookiin ogummaa jiran keessa isa guddaa ture. Achi keessatti gaafan deeme waggoota 12 achi keessa deemu sanitti ammas bakkan ga'uu qabu sana ariitiin ga'uu qabu sana na hafa waan ta'eef kaayyoon kiyya ammas taanaan dhaloonni amma keessarru kaayyoo isaa hubatee naannoo isaatitti waan hojjechuu qabu keessattuu ammayyummaa haa ta'uutiin isaan sana keessattuu jaarraan amma keessa irratti immoo baay'ee ariitiidhaan dijitaala ta'aa jira waan ta'eef dhimma kanarratti akka xiyyeeffatu akkuma siin jedhe rakkoon naannoo kiyya akkamitti furama kan jedhu ture. Gabaabumatti kaayyoon ani qabadhe. Akkuma jette hojii argachuun rakkisaadha. Hojii guddaan immoo hojii mindeeffamanii bakka gaarii galuun waan guddaadha. Achi dhiisanii ba'uun maraatu nama taasisu. Fakkeenyaaf gaafa gadhiisu itti dhiyeenya namni dirqama itti gabaasuu qabu namni akka gadhiise beeksisuu qabu waan beekuu qabaniif qofa beekaniin alatti namni baay'een waa'ee hojii gadhiisuu koo ji'a ja'aaf yoo xiqqaate hin beekan ture. Namoonni wajjin hojjedhu garuu dhugumatti rakkoon addaa akka waan jiru wanta nan isaan dhokse akka jirutti yaadan malee sammuu sirriidhaan akkan hojii gadhiisetti yaadan ture. Anuyyuu ergan bahee iyya sagalee namoota hiriyoota kiyyaa fi naannoo kiyyaan jiran
niin rifadheen ture. Dhugumaayyuu nan dogongore waan jedhu. Garuu akkan hin dogongorre irra deebiin ofitti hima. Qacarummaan sun kaayyoo kiyya san biraan na ga'uudhaafi ariitiin barbaaduun ga'uu nan dandeessu jedhee waan yaadeef kallattii jijjiiruun qaba. Kanaaf duubatti deebi'uun gatii kaffaluun tarii dhaabuun tarii haga yaadneen olitti immoo dhokachuun illee bakka jirutti akka jiru sammuu kiyyaa massiisee waan hin jiruuf gara sanitti deeme garuu dhugaa dubbachuuf namoota baay'ees rifaasiseera. Haa ta'uutiin Waaqayyoon na gargaaree waggoota almost waggaa tokkoof ji'a 8 erga hojii dhiisee isa kana keessatti bu'aa bayii hedduu keessatti milkaa'ina sadarkaa amma irra jiru kanatti akkuma isin jedhe egereen dhalootaa barreeffamuun anas milkaa'ina tokko jireenya kiyya darbe keessatti waan hundumti isaa akkuma jirutti bu'aa bayiin otoo jiru garuu milkaa'ina nama irra ga'e kanarra ga'een jira jechuudha gaba. Deebi'etoonni dijitaala irratti hojjechuudhaaf keessattuu e-learning pilaatfoormii karaa salphaadhaan dhaloonni kiyya kaayyoon kiyya tarsimoo guddaan ani qabadhee ba'e yoo xiqqaate namni lafa jiru taa'etoonni waa'ee addunyaa amma keessa jiru waa'ee addunyaa boru dhufu salphumaan argachuu qabadhee yaadan ture. Isa sana pilaatfoormii hojjechuudhaaf akkuma nan hojii gadhiiseen jalqabeen ture. Pilaatfoormiin sun haga irraatti hojiitti otoo hin hiikamin kan ture hagan barbaadu galiin barbaadamu argamuu dhabuu sanirraa naa turu malee garuu mindaan achitti argadhu sanii waliin argachaa ture. Ani ji'a tokkotti 300 hojjedheen jira. Kitaaba kana keessatti ka'umsi isaa waa sadii irratti xiyyeeffattee haamilee safuu abjuu hawaasni qabu jedha kan uummata duudhaa uummata Oromoo keessaa jettee kan fiddee fi teekinooloojii wajjin immoo akkatti wal qabsiistee jira. Maalidha? Walumaa galatti foormulaan egeree dhalootaa haamileen ida'amuu safuu ida'amuun abjuu hiree kee murteessa kan jedhu ture. Hireen keenya maali? Addunyaan amma gara fuulduraa jiru maal fidee dhufa waan jedhu san hubachuudhaaf namni kamiyyuu jalqaba haamilee qabaachuu qaba. Haamilee gaafa jennu isa yeroo namni nutti dubbate yookiin waan tokko dhaggeeffame viidiyoo tokko dhageenye hoo'inee kaane gaafa achi gadi baane yookiin taaksii dhabne yookiin namni karaa irratti eeyyama baasuu deemne tooni namni nu dhaabsise birookiraasiin tokko gaafa nutti dhufe kan dhaabannu otoo hin taane eenyumtuu haa dhufu akka nama maraatettis ta'e fakkeenyaaf ani gaafa hojii gadhiisu dhugaa dubbachuuf kapitaala guddaan qabu. Kapitaalli ani qabu ogummaan waggaa 13 walitti qabadhe qofa. Kanaaf ani kallattumaan gara dhaabbata daldalaattis kanan dhufe. Kanaafiyyuu haamilee santu gara sana fide jechuudha. Isa booda safuun qabaachuu qabu. Hawaasa keenya keessatti safuun ni jira. Daldalli safuu qaba. Waraanni mataa isaatis safuu qaba. Wanti hundumtuu safuu qaba. Safuu sana immoo eeggachuu keessattuu jaarraan dijitaalas akkasuma safuu mataa isaa danda'e qaba. Isaan sana walitti daballee tuni bakka ga'uu barbaannu tokko yoo qabanne hiree keenya boruu nu harka jira jechuudha gabaabatti. Egereen dhalootaa maal akeeka? Maal hima dhaloota kanaaf? Wanti inni ifatti lafa kaa'u egeree barruu keenya irra jira. Isa sana gochuuf immoo nama biraa kan eenyu yookiinis immoo wanta mijataa tokko kan eenyu odoo hin taane ofii keenya amma imala eegaruudha. Kanaaf yoo argite irratti fuula isaa dhumaatti irratti fuula hundarratti imalli fagoo amma eegala kan jedhee barreeffameef. Maal jechuudha imalli fagoo jechuun? Jaarraan nuti amma keessa jirru wanta guyyaarra jalqabee boru dhaabbatu. Jaarraan dijitaalaa inni dinagdeen dijitaalaa maali? Akka biyya keenyatti tarsimoo biyyaa kan dhimma dijitaalatti irratti hojjetame sana kan akeekudha waa muraasa isaa. Isarraa kaanet gama sanitti kan deemne jechuudha. Wanti amma of harkaa qabnu kuni boruu fi wabiin qabu waan jettu kaaste namni amma dhaabbata qabaatu dhaabbata guddaa qabu tokko arra taa'ee boruuf garuu wabiin qabu gaafa jettu maal jechuu barbaadde? Hammattummaan dijitaalaa addunyaa kanarratti yaaddoo guddaadha. Sababni isaa dijitaalli yookiinis immoo walumaa galatti teekinooloojiin amma addunyaa kanarra jiru waan harkaa qabdu ati qaba jettee yaaddu dhabamsiisuus hin danda'a. Namni immoo homaan qabu jettee toni ati naannoo keetitti argitu halkan tokkichaan ka'ee toni addunyaa kana biliineras ta'uu danda'a, beekamtiidhanis ta'uu danda'a, waan kamiinuu gaafa mul'atu argita. Inni kun maajikii miti. Hojuma dijitaalatti. Sababni isaa fakkeenyaaf ani ogummaan har'a qabadde gaafan baankii seenu maallaqa lakkaa'uudhaan as seene. Har'atti maallaqa lakkaa'uun hojjetu. Kanaaf har'a namni maallaqa har'a maashiniin lakkaa deebi'eetoon immoo maallaqumtuu iyyuu barbaachisaa miti irratti. Kiisii kiyyatti nama birrii maallaqa baachuun barbaadu. Moobaayila kiyyaanan dijitaalaan bitee gurgura. Taaksiidhaan gaafa nuuf amma
moobaayilaa hin kaffale malee kiisii kiyyaa miti kan kaffale. Kanaaf maxxansi maallaqaa sinafa jechuudha. Namni maallaqa lakkaa jedheetoni ogummaa maallaqa lakkaa'uu qabatee amma taa'uu jiraate yoo dafeetoni waan biraatitti of hin fooyyessine already boru kun hin jiru jechuudha namni kun. Kanaafiyyuu maal gochuutu irra raata fakkeenyaaf wantoonni irra deddeebiidhaan hojjetaman baay'een isaa salphumaan roobootiidhaan hojjetamaa jira. Kanaaf hojiin hin hojjedhu kana roobootiin hoo kan fudhatu ta'e ani immoo maalan hojjechuu danda'a jedheetoni namni sun yaadee hojii kan biraatitti ogummaa kan biraa bitachuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'aa ta'uun irra raata. Daldalaa soo fudhatte dhaabbilee guguddaan addunyaa irratti jiran fakkeenyaaf Alibaabaa fudhu salphaadhaan. Alibaabaa warshaan qabu baay'ee. Dhaabbanni Jaakemaa addunyaa kanarratti warshaan qabu. Pilaatfoormiidha kan inni gurguraa jiru. Pilaatfoormiin inni gurguruun garuu har'a Afrikaa keessatti qofa uummata miliyoona 60 oliif hojii uumee jira. Isa kana kan godhe dijitaala waan biraa miti. Inni maal godha oomisha bakka biraa jiru bakka biraatti fidee bakka hanqinni jiru wal quunnamsiisuu danda'uun kan fide dijitaala waan ta'eef amma Alibaabaan addunyaa sochoosaa jira. Dhaabbileen kun garuu kan immoo badanis jiru. Fakkeenyaaf kan akka dhaabbata Nookiyaa fudhanne fakkeenyaaf teekinooloojii irraa akka malee deemuu dhabuudhaan kan badan jiru. Fakkeenyaaf dhaabbanni kaameraa oomishan kan wantoota dur keessa jiran yookiinis immoo yaadama dur keessa jiran kanarra addunyaa kanarraa badanii toni seenaa ta'an ni jira. Koonikaa yoo fudhatte fakkeenyaaf duraan kaameraa oomishaa, fiilmii oomishaa har'a garuu wantoonni hundumtuu jiru dijitaala waan ta'eef hojii isaanii addunyaa keessaa ba'anii jiru. Kanaaf bifa saniin yoo of fooyyessaan deemne wanti kaleessa qabnu wanti har'a farkaa qabnu borutti wabii kan nuun taaneef isa saniif boru wanti biraan nu harkaa fudhata. Maashiniin jennu suni gaafaas dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota sana akkasitti yoo ogummaa keenya kara abdeet gochaan deemne addunyaadhaan ala ta'uun keenya waan hafuumetti dhaloonnis kanarratti akka hubatan kan barbaadamu. Kamitti jijjiirama kana wajjin deemuu danda'a dhaloonni kun? Sooshaal miidiyaan harka namoota hedduutu irra akka biyya keenyatti qofa yoo fudhatte isa kana fayyadamee badiidhaafis ooluu ni danda'a milkaa'inaafis ooluu ni danda'a. Fakkeenya biyyuma keenyatti yoo fudhatte akkoo namoonni kalaqaan baay'ee deeman isaa tiiktookuma kana fayyadamaniiti. Yuutuubuma kana fayyadamaniiti. Kaansaas immoo kan bades immoo tiiktookumaa fi yuutuubii kana fayyadameeti. Inni milkaa'e maal godheeti gatii kaffaleeti gadi bu'eeti lafatti gadi buusee qotee bulaa bira dhaabbatee akkamitti teekinooloojii fayyadamnee qoricha biifuun akka danda'amu. Akkamitti teekinooloojii fayyadamnee toni midhaan facaasuun akka danda'amu. Akkamitti diroonii uumuu akka danda'amu viidiyooma kana ilaaleeti kan inni gadi bu'ee toni hojjete. Fakkeenyaaf ikkoo ani ji'atti 300 hojjedhe gaafas hin jedhu halkan odoo rafin akkuma na wambarii irra ta'e kanatti buleetoni ganama deebi'eetoni maamila san bira qaqqabeetoni waan hojjechuu qabu san hojjedhee tanan otoo nan hirriba rafin isa kana hojjechuutu irra raata. Maatii keetiin illee adda ba'uutu irra raata ta'a. Fakkeenyaaf addunyaa kanarratti Elon Musk milkaa'e jenna. Yeroon inni itti lafa rafe jira akkoo waan maallaqa dhabeef yoo wanta algaa irra rafu waan dhabeef odoo hin taane kaayyoo bira qaqqabuu qabu sana bira qaqqabuudhaaf lafa rafeera. Maalan dhabee jechuu dandeessa. Garuu akkaayyoo keessan bira qaqqabuudhaaf waan gochuu qabdu sana yaadda waan ta'eef miilan deemuu si barbaadde miilan deemta. Dargaggeessa humna isaatiitti fi haala amma jiru haala teekinooloojiin fidee kanatti fayyadamee amma sadarkaa maalirra jira jettee yaadda? Abdiin ni jira. Abdiin jiru maalinni dhiibbaa alaa fi keessa dabalatee toni jijjiiramni ta'e ni jiraata. Haga ariitii addunyaan barbaadduun garuu jijjiiramni irraa wanne hin jijjiiramne. Namni garuu akkuma isin jedhe dargaggeessi bakka kaleessa ta'u sani naannoo qofa taa'ee toni amma waamamutti eegu sana ammas ka'ee toni gara lafa dirree hojiitti dirree dinagdee jijjiirama barbaachisu sanitti fiiguudhaaf hamminni qabu ammas waamicha eegaa jira. Beeksisni akka bahu barbaadaa jira. Kana booda garuu hojiidha barbaachaaf beeksisni bahu an akka yaada kootitti akkan egeree dhalootaa barreessettis kana booda hojiin nuti nu barbaadee dhufu kan jiraatu ogummaa barbaadamu qabanne qofa malee barbaannetti barannee barbaannee arganna kan jedhu sun hin hojjetu. Nu waamamnee toni iddoo hojiin nuuf kennamu hin jiraatu kana booda. Addunyaan akkasitti hojjetamtes hin jirtu kana duras. Kanaafiyyuu jijjiiramni jira. Haalli mijataan kaleessarra jira. Wanti namni kamuu haaluu hin qabne. Kanaafiyyuu addunyaan akkasitti hojjetamte. Shaakaluunii fi cichoominaan waan bira qabnu sana hamilee kan jenne isaaniif isaaf bakka waan sanirra qaqqabuudhaaf yeroo hundumaa yaaluun fuulduratti deemuun irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee yaada. Mee dinagdeen dijitaalaa biyya kanaa sadarkaa maalirra ga'ee jettee yaadda akka walii galatti? Haala jalqabnetti humna ol deemne. Fakkeenyaaf ani
yeroo dhiyoos maallaqa kiisii kiyyatti baachuu erganniisee tureera. Handa'uun yeroo nan taaksirra seenanii taaksiidhaan wal lola. Sababni isaa waa hundi dijitaala ta'eera. Waggoota 10 hin guunne keessatti kun hundumtuu kan ta'e. Waggaa 10 ture akkoo moobaayil baankiin gana namoota muraasan baankii keessatti kan shaakalamaa ture. Siistemumti mataa isaatiin. Kanaafuu dijitaala jechuun koo waan biraa miti. Wantoonni fayyadamnu baay'eesaa kan harkaan qaqqabnee kan lakkoofnee kennan sun keessattuu gara faayinaanshiyal internetiitti gaafa dhufnu dijitaala jechuun wanta kaleessa lakkoofnee kenne sana har'a bifa lakkoofsa 0.1 fayyadamnee tonni namaa kaffaluu jechuudha. Inni kun parsantii guddaarra ga'ee jira. Fakkeenyaaf daldala baankii Itoophiyaa yoo fudhanne bara 2024-25tti qofa parsantii 97 ol transakshinii isaa kan geggeesse karaa dijitaalatti. Dhugumas niin jedha Itoophiyaa Finance Forum irraan mataa kootiin tureera gaafa gabaasni kun ba'u ande uummanni miliyoona 50,000 yeroo xiqqaate Commercial Bank of Ethiopiaan hojjetaa 50,000 qaba. Eessa dhaqa kan jedhu anaaf gaafii ture. Gaafii kanas kaaseen ture achumatti. Sababni isaa parsantii 97 dijitaalaan geggeeffame jechuun uummanni kun parsantii 97 hojiidhaan ala ta'uu jira jechuudha gabaabatti. Maal gochuutu irra raata? Ogummaa biraa jijjiiruutu irra raata. Kan maallaqa kaffalu waa biraa hojjechuutu irra raata. Customer support ta'uu danda'a. Gurgurtaa kan biraa keessa galuu danda'a. Kana jechuun garuu iddoo hojii isaatirraa ari'amuu jechuu miti. Namni kan hubachuun irra raata. Achumatti ogummaan dabalataa jira. Gaafa dijitaalli uumamu hagasuma isa sana faasilitee gochuudhaaf tiraansaakshinii isa sirreessuudhaaf ana akkan itti fayyadamu na taasisuudhaaf gochuun isaa hojii biraati. Isa kanaaf immoo innis nama dijitaala ta'uutu irra raata. Waa'ee maallaqaatirra waan nan tureeffanin baay'inaan waa'ee kana haasa'e malee gara liqittoo dhufte fakkeenyaaf namni jabanaa bunaa jalqabuudhaaf 50,000 na beenu already waa'ee dijitaal ikoonomiin barreechuudha qaba. Xiqqoo irraa ka'uu yoo barbaade ta'e fedhii qaba yoo ta'e har'a 50,000 100,000 argachuudhaaf dijitaalli haala mijeesseera. Odoo baankiin naqin moobaayilii harka isaatirraa teelee irraa liqeeffachuu danda'a, safaariikoom irraa liqeeffachuu danda'a. Baankotni hundumtuu liqaa dijitaalaa gara jalqabuutti deemaa jiru. Borummoo kana caalaa guddatadhee naman guddachuu qaba. Hamma sanitti garuu wanta hin qabu dura beekuun qaba. Maal farkaa qaba? Dura sitti meera. Wanti jiru harka keenya irraa akkamitti fayyadamna? Hagamitti bal'isna? Hagamitti guddisnaan garuu hojii keenya ta'a. Hammaaf garuu wantoonni jiran yoo xiqqaate kan kaleessarra waan nu fooyyessu, waan nu hojjisiisu bu'aan dijitaalli biyya keenya keessatti fidaa jiruudha. Hedduu haasa'uun hin danda'ama isa kanarratti. Kitaabichis waan tokko tokko kaaseera isa dhimma kana. Wantoota namni hojjechuu danda'u teekinooloojiin yeroo itti hojjechaa jiru jira. Yeroo AI'n waan hedduu itti babal'atee guddinni guddaa keessa argamu jira. Egereen ilma dhala namaa maal ta'a jettee yaadda? Haala kanaan gaafa teessee ilaaltu hojii dhabaa baay'ee taalatamuu. Bor maal ta'a yoo jette an akka kootti guyyaa ajaa'ibaati anaaf. Kanan egeree dhalootaa barreessisuma kanaaf. Guyyaan ajaa'ibaa kana namoonni argan garuu namoota qophaa'an qofaadha. Maal jechuudha guyyaa ajaa'ibaa yoo jette wantoota har'a fakkeenyaaf kitaaba kana yoo fudhatte qofa kitaaba kana barreessuudhaaf diizaayinira barbaachuudhaaf maallaqni kaffaluu namichuma sanuu argachuun yeroo dheeraa na fudhata ture. Ol kaastee kitaaba kana olaalte diizaayinii isaa hunda isaa anumatu hojjete. Ani diizaayin giraafiksii miti garuu teekinooloojii sappoortii na godheera. Egereen dhalootaa erga barreeffameen diizaayinii kana hojjedde gaafan yaada kana AI'tti immoo bareechee akka ani barbaadutti na hojjette. Kana maaltu hojjette? Hojii teekinooloojiiti. Teekinooloojiin hojii nu salphisee jechuudha. Wantoota nuti itti yeroo dheeraatti dadhabnu al tokkoon hojjetee naa kenna taanaan egereen kana caalaa ajaa'ibadha moo anaaf hin jiru. Fakkeenyaaf wanti baay'een isaa argachuudhaaf lafa baay'ee deemtee nama baay'ee bira bilbiltee qaama illee deemtee wantoota argattu iddoo tokko teessee moobaayilii harka keetirra jiru qofaan argachuu erga dandeessee ati yeroo irraa hafaa qabda jechuudha. Yeroo irraa hafaa sanitti immoo akkamiinan hojii rakkoo hawaasaa furu argadha kan jedhu yeroo hundumaa ni yaadda gadi buutee qonna keessatti fakkeenyaaf anodoon har'a ta'e bakka itti dhaladhe sana taa'ee tooni beekumsa narraa argadde kan argachuu nan danda'a. As dhufuun nan barbaachisu ture. Isa kanaaf garuu akkuma siin jedhe jalqaba ani maalan hojjechuu qaba achi keessa ta'uudhaaf. Maalan hojjechaa jira. Ogummaa akkamiitan qaba? Akkamitti itti fayyadamaa jira? Akkuma inni moobaayilii keenya gadi baasnee tiiktookii bichaa scroll gochaati yoo kan oollu ta'e warra badan keessarra. Warra boru buleetonni
egeree bareeda sana argu ta'uudhaaf garuu ogummaa nu barbaachisu kami kitaaba kana keessattis teechisee qophoofne nama hundumaa akka hammatuuf mootummaanis itti cimee tonni kan irratti hojjechaa jiru isa kana natti fakkaata. Eenyu fakkeenya godhatta? Dhugaadha. Inni jalqabaa haadha kootii fi abbaa kooti. Nama kamiyyuu caalaa namni waa baay'ee irraa baradhe cichoomina irraa baradhe bakka humtuu hin jirretti akka jiraachuu danda'u warra amanan haadhaaf abbaa gaafas hin jedhu qotee bulaan marti haadholiin koo fi abbootiin koo anaaf fakkeenya guddaadha. Sababni isaa otoo roobni roobin facaasu otoo duumessan argin lafa qotu. Kanaaf anis gaafan baankii keessaa ba'u akkuma siin jedhe mindaa qabatamaadha abalutu naa kaffala kanan jedhu hin qabun ture. Gadan ba'ee waajjiran banadhee tajaajila kiyyan karaa sooshaal miidiyaa karaa namaatis himuun jalqabee nan eegale. Garuu ooma akka roobu hin beeku duumessi hin jiru haalli mijataan tokko iyyuu hin jiru. Wanti nani kanatu karaa naa qajeelchaa nan jedhu. Abdii qofaa garuu akkan hojjechuu danda'u immoo nan amana. Kanaafuu halkanii guyyaan nan hojjedha. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yoo kaaste otoo lollee waraanni meeqa jiru yeroo hundumaa waan gochuu qaban tokko irratti xiyyeeffachuu keessattuu waa'ee xiyyeeffannoo kanan irraa baradhe isaani. Rakkoonni gama dijitaalaa kanaanis ka'uu ni jira. Akkuma gaarummaan isaa jirutti jechuun kitaaba keessa jiramee isa wal qabsiisu nu kaasee. Odeeffannoon caalattuu akka wayirraa iyyuu hin taane namummaa keenya iyyuu akka dhabnu nu taasiseera. Asiin inni fa'aa asiin sababni isaa iskrool goona harka keenya irratti dhangala'aa jira. Kanaaf iyyuu kitaabicha keessattis kan tuqe akka galaanni odeeffannoo nu fudhanne of eeggannoo gochuu nu barbaachisa. Gaafa waa'ee dijitaalaa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta hin barbaade qofa fakkeenyaaf ani bilbila kiyyarra yoon feesbuukii seeni maal akka ilaaluu qabu murteessee seenuun qaba. Yuutuubii gaafa seenu waan ilaaluu qabu barreeffadhee yookaan itti yaadee seenuun qaba. Yookaan galaanichi si fudhatee deema. Otoon beeknachi algoritmichi gaafa hojjetamu hin seentaa akka achi keessaa hin baane si godha. Baay'een keenya akkoo kan rakkanne dhaloonni kan rakkate isatti baay'ee. Bilbila yoo gad deemu sool deemnus yeroo hundumaa maal goona? Nu fudhatee roorreeddi fudhatamneerra nuyi miti kan sochoosaa jiru koo. Isa sana akka hin taane maal gochuun nurraa maalan barbaada gaafa achi keessa seenu addunyaan bal'oodha sin jedheera. Addunyaa seenne sana miinuu san keessa gaafa seenu wanta na ilaallatu qofa. Daqiiqaa tokko booda siyaasa keessa jira. Sekondii muraasa booda immoo dinagdee keessa jira. Yeroo ta'e keessa immoo iddoo biraatti argita. Waanuma itti dhufe sana keessa oola akka akkas hin taane of eeggannoo cimaa barbaachisaa. Keessattuu yeroon itti of dhabnu barreesseen jira. Eenyummaa keenya yeroon itti dhabnus carraan isaa baay'ee bal'aadha. Dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uu danda'u jettee yaaddu waan ati ciniinnattee bira dabartee akka rakkootti wanni ka'an. Dhugaa dubbachuuf wantoonni hin dabarre kan hanganaa dubbadhu jiraachuu mala ammatti garuu anaaf rakkoon hin daganne hiyyummaadha. Gaafanan baankii waggaa 13 iddoo mijataa teessoon naa kenname manni naa kireeffame konkolaataa illee naa kenname baankii daalliqiidhaan konkolaataa bitadheen ittiin deemaa ture. Gaafan achi ba'uun gurguree tonni ba'e gatii kaffalee tan ba'e miilanan deeme tonni sadarkaan egerii dhalootitti irra ga'e kana ga'e. Salphumaan achi geecha namni jedhu yoo raajis haa ta'u namoota amaleessanis haa ta'u isaan dogoggora anaaf. Wanti salphaadhaan ga'amu hin jiru. Waan kamuu argachuudhaaf gatii wanta salphaadhaan ga'amu waanuma salphaadha. Waan salphaa barbaadde salphumaan bira geecha. Fakkeenyaaf waan xiqqoo yoo nan barbaade hammuma sanan xiqqoo sanan gatii kaffala. Waan guddaa yoo nan barbaade hammuma sanan waan guddaa kaffala. Namni isa kana hubachuun irraa keessattuu dhaloonni amma jiru. Asfaa'u maal hojjeta jechuu dandeenya amma? Ammatti ani gorsa daldalaatti irratti hojjedha. Gorsa daldalaati. Akkasumas immoo leenjiiwwan adda addaa dargaggootaa fi karaa pilaatfoormiiwwan dijitaalaa ta'an yeroo dhiyoottis faana milkaa'inaa daree dijitaalaa kan jedhu almost kana booda hojiitti kan seenu isaan san irratti kennuudha. Karaa kamiiniyyuu dhaloota kana waan fayyada dheetonni yaadu irratti gorsaan leenjiidhaan barruulee kanaatis gara fuulduraattis kanan irratti hojjechuu danda'u wantan qabadhee dhufu ta'a. Walumaa galatti anammatti gorsaa daldalaati.
Galatoomii ulfaadhu siin jenna keessummaa keenya taatee asitti dhuftee yaada bal'aa nu qooddu keeti. Ayyee isinis yaada kana simattanii toni asitti naaf heeruu keessaniif baay'ee galatooma warra boru nu taasisuun jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii yooyyaa har'aa keessummaa addaa qabatee gama dijitaalaa teekinooloojii dijitaalaa kana irratti fayyadamuudhaan diinagdee ofii akkamitti guddisuu qabaa waan jedhu kitaaba nama maxxansee egeree dhalootaa kan jedhu kana jechaadha. Barreessaa kitaaba kana Asfaaw Mul'ataa waliin turtii gaarii taasisnee waan hedduu irraa barattan jedheen yaada. Irra caala immoo kitaabicha dubbisaa isiniin jennee isin affeerra waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraatiin walitti deebina nagaatti.